Barsiisuudha? Eessatti barsiifta? Barsiiftuu jabduudha barsiiftuu jabduu. Qoy ana gaafata. Qeeraa torbaaf saddeet ture bara keenya. Achittan baradhe qeeraa. Maalin balleesse? Magaalaa beeka ganda abbaan giddi. Magaala maali ganda isaan beekaanu. Abbaa giddi kabaja sii qabnaa dhiifamaa wajjin waan akkanaan gaafatiin bakka xumurree kan mana kootti gaafanna jechuudha. Nuti jirra magaala gaafataa jirra biyya gaafataa jirra waa biraan gaafannu abshir. Okay, kan siin goolamna kan siin magara goolabbiitti deemna isin illee hojii hojjetattu. Qeeraa barsiiftaa qoy bannaate kulloo barrii qeeraa sana ashee. Dur torbaaf saddeet ture amma meeqarraa aga meeqaa barsiiftaa achitti beeqa jira barumsi achitti. Amma sagalee abba 12ti. Sagalee aga 12ti. Inni erga si qeeraa iskuulii jedhamu amma gadaa iskuulii jedhama. Bannaatish mana masgaba sana maatirikii kan koo kaardii argachuu hin dandeessu. Suuraa kan koo kan kutaa 8 achi jira. Maqaa koo guutuu yoo sii kenne. Maqaa guutuu bara fattanamte namni yoo jiraate. Na yaadadha. Shari'a Allah qabxee abbaa giddi durii sana kan nuti baasinaa shari'a Allah. Koomishiniin guutuun sirka jira. Wallahi addanyaan ofiin baatoo qorqortoo. Waatoo amata mitra waggaa isaas na yaadadha. Bakka informationiin jiraatu malee fuuchuun qalaalidha. Bakka ayyee. Maqaa guutuu siifan kenna. Torbaaf saddeet ture bara keenya achitti baradhe qeeraattan baradhe. Jira tokko sagalee. Tokko hanga jaha hirmaataattiin baradhe torbaaf saddeet qeeraattiin baradhe sagalee aga 12 haayiskuuliin baradhe yuunivarsiitii Jimmaattiin baradhe. Jarri kun kutaa jaarraa dhiisanii biyya gadhiisanii ba'anii anaaf si amma ijoollee Jimmaa jechuun. Jarri kun ulaagaa Jimmaan guutan. Anamman baradhe beekta abbaa giddi. Abbaa giddi amman baradhe beekti birattan baradhe. Gibbii tokko keessatti baradhe abbaa giddi. Jaarraa dhiiftanii biyya gadhiiftanii baataniin. Ankuudha lama Jimma keessatti yuunivarsiitii Jimma keessatti fixeetan tajaajila mootummaa amata 5 Jimma tajaajileetan Jimma keessaa ba'e. Jimmatti dhaladhee Jimmatti guddadhee Jimmatti hin duu jedheetiin ba'e. Indee osoo biyya biraan galee. Abadan awwaalchi What do you say? Tokkuma qabxii guddaa fideera. Maal jetti? Gaafadhuu sitti ma? What do you say? Dorgii kiyya wallaa gudina godhe. Tokkuma. Maal? How are you? How are you? Ma tokkuma tinin tu danuu fiddee waan tokkodhaan. Amma English amma. What is your name? How are you? English for Ethiopian dubbatiinka English for Ethiopia. What is this? English. How's English for Ethiopia? English Ethiopia. How are you, Madam Devi? What is your name? Abu gurbicha gurro. Amin kan kan fidian kudanit. Isaan itti maal bannadha. Qabdiin fiden gaafatanu isin jedheen dhiisee deeme malee haayii wuttee tokko nu yamattaa'u. Abbaa gidi. Abbaa gidiitti kan fide abbaa gidiitti nama qoosaana see'u kudhanitti. Tokkummaan moo? Danuu qaba bal. Tokkummaan dhiisee deeme kaaqara qabxii maali dubbanna dhiisee deeme si jedhe anis. እንዴት ናችሁ? አለሽ ሰላም ነው? ኔትወርኪን ነቀም Video na ko Jor nama qoosaana seetu sin ኔትወርኪን ko abbaa gurbicha na qoy mute godha nura amma mubarak dhufutti nura mute godha amida ኔትወርኪን na qabaayira miti maamisha Taakii godhaara malee. Tokkummaa koppiliingiin ako chiiri meetii ko koppiliingiin ako chiiri tokkummaa nama kuma tokko ta'eera namni kun tokko muun amadina gaaroo qaatti koppiliingii godhaa sirriitti waanni ginatti kenna jira tokko miskiinotaaf sagalee ta'u tokkummaan kun gaafa ni miidiyaa irra waddanan sagalee ta'a ijoollee miskiinota bara mana miti illee sagalee ta'a ture kanaafuu
TikTok kan kayaknya nakatte jira hundi keessa nakatte koppilingii na godha. Aboo rabbi. Mubaaraktu dalagaa lal. Gurra kee kanan sirraa muree xiqqeessaa. Mubaaraktu dalagaa si baasee kan dalagaa si baasee mubaarakuu sammaa tobboleessu dhaggeeffadhu. Lala mubaarak miti. Biran taayin namni dalagaadha si baasee mubaarak. Ijoollee amma gara asaatti darbina. Lakkoofsi amiidaa piroofaayilii jala jira gaayisii. Ila mana keessan keessa gatii xiqqaadhaan sirreeffachuu barbaaddanii majlisa tiraas carqii algaa magaarrajaa uffata babbareedaa faashina bifa jalbaabamu maal jedhamu sanaan jechuudha gallakkiseera na jalatti arguu dandeessan jechuudha. Diizaayina feetaniin isii biraa argattu lakkoofsisii immoo piroofaayilii jala jira. Isheellee karaa inboksii yookaan karaa miisejii argachuu dandeessan. Bakka feetanitti isinii geessuu dandeessi. Jimmaan keessa warri sigimmoo aga sigimmoo dirasii warri eenyu amma akka sana dirasii isinii deddeemsisuu dandeessi jechuudha. Dubbisaa eessa geessuu dandeessedha irraa jajadhaa uffata viidiyoo waraabee isinii ergiti. Feetan diizaayinii feetan suuraa kaaftanii nu ergi jettuuni isiniif ergiti waan feete isinii gochuu dandeessi jechuudha. Isinii galee innaa irraa jajadhaan isiniin jedhaa. Bakka argamasi Jimmaa Markaatoodha. Toobbaa sirriitti geessiti akka ajaa'ibaatti. Toobbaan ni geessiti. Bakki argamasi immoo Jimmaa Markaatoodha lakkoofsa bilbileessii waayis. Okay. Lakkoofsa bilbila ishee yeroo tokko duwwaa 2519 torba 99 24 karaa waayisappii haloo jedhaa irraa jajadhaa. Namoonni garaagaraa immoo biiziin godhinaa waan iseetti maasiinis abbaa warraa si waliin teessi waan ta'eef dhimmoota garaagaraa badaa keessummeessuu fedhiin qabdu. Akkasitti qofa qabaadhaa xiqqoo biiziin godhinaa. Akkuma koo bareeddi immoo nama hubatti baate dhugaa rabbii. Akkuma koo bareeddi lala. Akkuma koo bareeddi jechuudha. Natti baate. Yataa baatu. Kanaafi hundi keessanuu fooloo godhaati. Lakkoofsi bilbilasii piroofaayilii jala jira. Ajajadhaa isiniin jedhaati immoo dhaamsa xumuraa waan dhaammattuun sodaatinii absir jabaadhu. Hojjedhu ijoollee gabaa immoo nama sitti ergu kana sirriitti keessummeessi. Bakka jarrisii ajajatan hundayyuu raqee. Ilaa gargaarsa dabalataa qabdi. Gargaarsa dabalataa qabdi. Gargaarsi dabalataa siin qabdu meeshaa maatii keessan erguu barbaaddan kan ishee bira hin jirre jechuudha. Ergachuu dandeessan. Gargaarsa dabalataa jechuudha. Waa isin gargaaruu dandeessu. Waan isin maatii keessan erguu barbaaddan isin erguu dandeessi jechuun waan isii bira hin jirrellee jechuu barbaadeeti jechuudha. Waa isii bira hin jirrellee isin erguu dandeessi. Akkaawuntii isii fooloo godhaa gaayisii. 900 jira geeftii irratti kenne. Sigimoo faan gaafataadhaan sigimoo qofa miti bakka waan Jimmaan keessa jiru eessayyuu geessuu nan danda'a. Gaattiraa ta'ee sigimoo ta'ee toobbaa ta'ee as jalatti misajii jalatti barreessaaranii eessayyuu akka makiinaan deemuu isiniif an deemsisa. Meeshaa na bira jiru bichas immoo osoo hin taane kan na bira hin jirres immoo wanti rakkisu yoo jiraate isinii geessuu nan danda'a jechuudha. Misajii kee banaa godhii. Nama fakkeenyaaf naati fooloo baakiin goone akkuma 10 gahee raqee fooloo baak gaafa gootu sidira waan ta'eef meesajii banaa goota oliirra kaa jechuudha meesajii na booda banii yeroo bante sana arguu dandeessa meesajii nama hundaa keessa galtee ilaalteeti. Lakkoofsa bilbila waa istaappiis immoo duwwaa 2519 qabadhaa duwwaa 2519 17 99 99 24 jechuudha. 17 jalqaba 17 24 xumuraa qabaannaan gidduun 9 jechuudha. Innaa akkasii dhaamsa biraa waan dhaammattu yoo qabaatte gara hojii keerraa biizii sin goonuu waan hojjetattu yoo qabaatte deemtee hojjetatta waan dhaammatte dhaammadhu. Rakkoon qabu galatoomaa hundi keessanuu badu kana booddee maamilaan faamiliidha lamuu. Faamiliidha lamuuti. Viidiyoo mogallattisiin sodaatinii. Rakkoon qabu shii nan gadhiisa. Isa sodaatiin gara tiiktookitti wanti hundinuu hin danda'ama. Gaafa tiiktookitti dhuftu wanti gaariin taaniin namaa gaaxamuu danda'a. Beekaa dhiifama sii galee ijas beekaa hojuma qofa irratti fuulleffatama tole. Akkasii bakka ergaa dhumaa dhaammadhuuti siin dararru yoo feete audio godhattee teessaa yoo feete baatee hojii kee hojjetatta. Yoo feete viidiyoon teessaa mirga keetti kana booda waa biraatti haasaa biraatti darbina waan ta'eef nuti. Miyuutii reessa miti reessa galeen kee marti natti hin dhaga'amu. Miyuutiidha? Asiin dhageessisa garuu. Dhaga'amaan jiru sagaleen koo. Jira yaa dubbadhama.
amma sitti bakka fooloodhuma koo naafa guddisanu kan biraammoo akkuma sila jenne bakka waan barbaadan yoo jiraate meeshaalee dhuma diizaayinerii ta'an hundayyuu daawlood godhaniillee wantoota hin gadhiisnillee yoo ta'e kanuma of biraa qaban natti arginaan sana godhee oddee fi deebisuu nan danda'a. Jimmaan keessa immoo achiin geessitaa warra jedhanuuf immoo iddoo kamiyyuu haa ta'u bakka makiinaan deemu taanaan erguun salphaadha jechuudha. Kanumaan jiraan jedha ammasitti immoo fooloo bichaa naafa guddisan dhuga. Fooloo godhaa fi akkaawuntii fooloo godhaa. Akkasii bakkaati oboo barbaades ba yoo audio godhachuu barbaades godhadhu hin qabiniiti amma kana hingaa bakka jechuu barbaadeeti. Fooloo godhaa akkaawuntiisi kuma tolbu ta'a utuu isin hin bu'in kuma tolbu ta'a akkaawuntiisi fooloo godhaa galatoomaa warri fooloo gootan. Ahmadiin maal taatee ati mubaariktuu dalagaa si baase miti? TikTokii kuna kattaan rafa golonoo qachuusi wallahi laazimaan jireenyutti dukkanaadha. TikTokii natti cusitanii bar meqeenyoon nattu. Mubaariktuu dalagaa si baase miti? La mubaarikii miti dhaggeeffatu ma ijoollee mana miskiina mana madaa miti sagalee taanaan beektaa. TikTokii natti cusitanii. Ati maali suuraa koo gad deebiftee bira teessa saree ishii rakkoo. Gad hin deebine qulfii keessa kaa'eera bara qulfii keessa kaa'eessa bara naati. Wallahi gal lakkiftee jirti. Laa kunoo laal. Maaliif hin gubdu maali qulfii keessa maal godha qulfii keessa gubutu nan silaalu. Fooloo jalaa badaa waan nyaata. Fooloo na jalaa badaa deetanii. Laayikii jedhi wada fooloo fudhatee badu laayikii badaa deetanii kogore. Gubi laayikiin si gochisiisa viidiyoo bira. Dhagee gubu. Gubi laayikiin si gochisiisa viidiyoo bira let's go gubi waan suuraa kiyya irratti hojjette hunda isaa gubi. Yaa gubi. Barang senja ada bara hari itu mengkedep di mana kau turun kedep itu jumpa berban nih. Abba gidi sakati dalagaa baatu hojii hojjete garuu. Dhaggeeffadha. Waan tokko Abba gidi. rakkoo tokko jira. Mucattii tokkotu fooqii sadaffaarraa kufte dhagaa. Amma namni kufaatii isiitiif bakka sanatti kan waliin ture mucaa tokko. Hanaan jedhamti kan kufte kun. Shaarjaa keessa kufte. Amma poolisiin illee fuudhee qoratee ka'ee akka inni biyyaan baanetti gadhiise. Amma waa guddaa geenyu immoo bilbila cufi nutti himee sirri. Anaa muudii keessa jiru natti bilbila la. Innaa riikardii godha sagaleesii nama wajjin waan isin haasoftu. Kanaaf amma shakkiin deebinee gurbaa sana shakkaa jirraa mucaan sun illee qoratamuu qaba habashaadha mucaan suni. Gaafa sana yeroo isin kuftu waliin ture Ramadaana kana keessatti illee namni uummanni gargaaruun illee qaba. Dursa garuu wanti kun asitti dhufuu qaba dubbiin kun ajandaan kun. Engadda hospitaala engadda baatee nuti hin fidan dhaggeeffatu amma. Namatu darbate moo ofiifot darbate? Isa amma isa gaa personally an gaafadhee jennaan. Mucaa achii rubeetta abbaa gidi mucaa mana sana keessee rubeetta. Lakkoofsa bilbila isaa maal kenni ture? Lakkoofsa bilbila isaan qabu garuu amma barbaade amma sii kenna. Kunoo booritti lakkoofsa isaa fidee dhufa. As dhufuu qaba mucaan. Amma kana mucaa kana irratti qorannaa gaggeessuudhaaf abbaa gidi siruun bulte lafee. Intala harkaa dura intala harkaa Aishi intala harkaa baasuu qabnu diqqoo isa harka jirti yoo ammas. Intala maal godha maal qabannee naan maal godha intala maal lafa argate seete moo? Ayyee. Inni turkii kooyi. Qoy lakkoofsa isaan bar. Giddisha. Lakkoofsa yeroo tokko qabannaan eessatti ba'a mucaa maal godha maal? Maal godha mucaa yeroo tokko qabannaan? Lamuu bara harka namaa bu'eera bareeja namaa keessa bu'ee inni dararaan tokko lubbuun jirtii mucaan. Fooqii meeqarraa kuftee dheebbaan giddi? Mucaan lubbuudhaan haftee jirti garuu paaralaayizii taateetti. Lubbuudhaan jirti paaralaayizii taateetti hin sochootu asii gadi qaamni hin hojjetu.
ofirratti fincaantii namni si bira taa'ee xaxxaraguuf maal jedhu rakkoo guddaa keessa jira. Waan goonu dhabnee rakkataa jirra. Hospitaalan seenne. Hospitaala baate amma hospitaala baasanii bakka. Ya. Hospitaala baate. Maaliif baasan jarri maaliif baasan? Hikimnaa si fixatte ka. Hikimnaa si fixatte waa tokko intiniin si inshalale qaamni si garuu fiizooteraapiidhaan kaatee dhaabbattee deemuu dandeessi yoo namni jiraate yoo fiizooteraapiin godhameef jedhamee kana gochisiisuudhaaf immoo dirqama mucattiin kuni ijoollee naannoo Jimmaati musliima Hanaan jedhamti. Jimmadhaayes. Karaa keessan iyyuu karaa aggaaroo sigimoo waan akkasiiti. Sigimoof gaattiraa dhamiti isin karaa sanarraa dhuftanii isin hin beekama.